Oromoo keessatti adda bilisummaa Oromoo keessattis dhaabbilee biraa keessattis saba identity national identity qabna parochial yookiin immoo localized identity qabatanii collective identity keenya wajjin wal dorgomuu eegalan jiru. Namely fakkeenyaaf Arsii, Wallagga, Shawaa fi Harargee kan jennu kun immerge godhee waan jiruuf akkamiin manage goonu waan jiru kan yeroo baay'ee itti yaada ture. Kanaaf wanni ani baruma sanirraa kaasee jiru hamma danda'ametti tokko godinoonni maqaan isaanii already hiikoo siyaasaadha. Hiikoo bulchiinsaa bira dabre, hiikoo ji'oogiraafii bira dabre, hiikoo siyaasaa horatan maqaa sana irraa odoo jijjiirre. Maqaa sana odoo jijjiirre. Lammaffaa immoo godinoonni tokko tokko immoo kan maqaa gosaatiin yaamamanii isaan illee maal odoo jijjiirre. Maaliif akka jijjiirru barbaanne yeroo ammaatti Oromiyaa keessatti gosti ol keessa faca'ee kan jiru. Gosti ol keessa faca'ee waan jiruuf aanaan tokko yookiin immoo godinni tokko waggaa maqaa gosa tokkootiin kan yaamamu taate in and out group uuma. Kiyyaaf keessummaa uuma. Qabsoo sabaa tokko keessatti wanni godhamuu qabu eega gita bittaa alagaa irraa baate booda tokko imallummaan qabsoo sanuu ka uummata keenya walitti hojiin qabsoo Oromoo sana bakka afuritti gulantaa bira dabarree amma shanaffaa jirra jee hoggaan dubbaduu adda addaa ture boqonnaalee shanan kana. Revival, reconstruction, implementation and ascendance of power, more democratization ka jenne hana. Keessattuu gaafa democratization itti kennu, democratization need to speed up integration. Nation building biyya jaaraa, uummata jaaraa waan jirruuf Oromoon tun across religion, across clan walitti makamaa integrate ta'a akka deemu. Aadaa balanni isaa wal keessa makamaa, wal hidhataa, addaan fagaataa golaan godinaan amantiin osoo hin taane wal keessa akka maku gochuu barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf Taaddasaa Birruufaa wanni dheeraa dhaqanii Islaamaa Kiristaana waliin qalchiisanii nyaachisan waliin it is that was the beginning of integration. Yeah? So wanni ani amma ittiin kaalgarii bakka tokkotti waan akkasii haasaa ture wanni ani jechaa ture waa lama. Tokko maqaalee godinaalee gosaan jiranii fi eenyummaa siyaasaa horatan kan maqaalee san jijjiiru. Lammaffaa caaseeffamuu kanaa'u wal keessa lallaaquu nu barbaachisa. Maaliif dhiyeenya kana bar dubbiin daangaa maal fakkeenyaaf ciqiciqii godina Booranaa godina Gujii jidduutti uumame as gara Harargee keessatti illee wanni jijjiira gara Arsii Shawaa jidduu wanni uumamaa dhufe tokko ni jira. Kana dhaamsuudhaaf restructure godhu. Laal warri wayyaanee nu sharranyaadha. Gaafa seena federaalizimii dhaabdu godina naannoo isii Daboob zoon, Sameen zoon, Miraab zoon jettee keessa. Keenya garuu akkuma sirna gita biddaa duriitirra dhaalteetti itti fufsiifte jechuudha. Nummoo kana restructure godhuu qabnaadha. So restructure godhuu qabnu hoggaan jedhu maqaa jijjiiru caaseeffama kanammoo wal keessa dha'u. Jarri kun maal godhee faallaa waan an jedhu godhan. Faallaa waan an jedhu maal wanni an jechaa jiru. Godinoon kana diinee wal keessa makuu qabnaa. Diinee wal keessa isaanoo maal godhan. Bakka Haayila Sillaasee fi Mangistuutti deebisan. Wallaggaan akka walitti ijaaramu Arsiin warri gosa Arsii gosa tokko bakka tokkotti bulchiin tokko keessa akka seenu warri Shawaa jedhamu gara tokkotti akka ijaaramu warri Harargee jedhamu gara tokkotti akka ijaaramu. The exact opposite of what need to be done at this stage of our national struggle. Sadarkaa kanatti wanti godhamuu qabu akkasii miti. Ani godinni maa diigamee miti godinni sirna heera mootummaa keessa hin jiru jijjiiruu dandeessa. Aanaas akka fedhan restructure godhaa deemuu dandeessa. Wanni restructure goon waa lama gargaaruu qaba haftaamu. Waa lama. Tokko ajandaa biyyoolessaa, ajandaa biyya jaaru, Oromiyaa cimsuu, tokkummaa uummata kanaa cimsuu, political ajandaa keenya tarkaanfii we have a political agenda as a nation. Political projectii san cimsuu qaba. Lama efficiency, administrative efficiency takkaahu bulchiinsa saffisaa, tajaajila saffisaa uummataaf kennu irratti. Wanti amma isaan gola jedhan kuni gara lachuunu gadi baay'inaa akka nutti haasaniin barbaada. Barreeffama sallaaleetiin jira. Wanni gola jedhan kuni wanni inni fayyadu argaan jiru tokko political integration ka jennuun uummata keenya wal keessa laaquu walitti hidhata uummata keenya daangaa alagaanii fi nummaan immoo qabsoo keessaa fi qabsoo asitti illee uumne kana daangaa kana daakuu qabna jechuudha. The ever solidifying borders between our people need to go away. Daangaa kana kan diigu osoo hin ta'in kan inumaayyuu heeraaf seera kenneefi diinagdee kenneefi Wallagga qofatti gurmeessu, Shawaa qofatti gurmeessu, Arsii qofatti gurmeessuudha.
This is extremely dangerous. Yoo kaayyoon isaa uummata Oromoo kan tokkummaa isaa cimsuudhaaf walitti naqannee isaa kan cimsuudhaaf kan deemu taate kuni bu'aa faallaa qaba. Oromoo kan addaan fageessuudha. Lammaffaa administrative yoo kan laalle taate immoo uummanni amma yeroo baay'ee godina gaafata. Maaliif godina gaafata? Fakkeenya maaliif Baaleen Bahaa uumame? Baaleen Bahaa kan uumame uummanni Baalee baddaa waan jibbeef miti. Uummanni Madda Walaabuu roobeen irraa fagaattee dheet kan achitti akka uumamuuf barbaade. Gaafa gola jootee immoo gurguddaa kana uumtu it also defeat the purpose of administrative efficiency. Amma warri Madda Walaabuu qarqara Baalee Bahaa suni Shaashamannee dhufuu edaa jechuudha. Kun administrative efficiency illee fayyadu. Political program jechuun political agenda keenyas political agenda ugaan jedhu politika saba Oromoo kana kan wal qabate ka tokkummaan isaa cimee jaaruudha hin fayyadu. Administrative efficiency illee hin fayyadu. Wanni waan kana irratti waan kana kan dhageen keessan barreessee hin ture. Wanni gadi bahee dubbadheef wal cinaa waan biraatiin dhufe. Yaanni federalizimii sabdaneessaa kana diinee federalizimii ji'oogiraafiitti goona kan jedhan kan amma dura deemanii turan sunis saniif haala mijeessuu fakkaata kun. Maaltu kana wal qabatee dhufe fakkaate? Dur naannoo uumuudhaaf akka heeru mootummaatitti naannoon tokko bakka lamatti bakka kuusaa taatu walitti bakka kuusaa taatu haaraan uumamuudhaaf gaafiin House of Federationiif dhiyaatee House of Federationiin mari'atee ayyama kennee referendamii godhee achi booda paarlaamaa dhufee approve godhee kan deemamu. Amma maal jedhame? Gaafiin paarlaamaa hin dhiyaata. Paarlaamaan sagalee wayyaa baanii dabarsaa pirezidaantiin mallatteessaa period. Kuni baay'ee Oromoo qofaaf miti. Saboota biraa keessatti illee jeequmsa guddaa waan kaasudha. Waan yoo kan itti deemu mul'ee taate sirriitti bulleeffamee pros and cons miidhaa faayidaan isaa sirriitti ilaalamu qabu jechuudha. Dansa egaa gama kana gaafiin tokko kan ka'u walumaa galatti gola kan jedhamu kuni namoonni kuni Oromiyaa bittinsuudhaaf carraa kanatti yoo fayyadamne gaariidha waan jedhan kaasu. Gama kaaniin immoo lakkii bulchiinsa kallattii garaagaraatiin jiraatudha. Oromiyaan biyya ta'uudhaafu bu'uura jalqabaa kan buusudha. Walloonni amma ijaaraman kuni akka naannoo ta'uu guddatanii Oromiyaan akka biyyaattu yoo yaadamte maqaan Oromiyaa jedhamu kun jiraatee naannoon achi keessatti jiraatu akkuma amma naannoon kawai biyyattii fi jedhamu keessa jirutti Oromiyaa gara biyyaatti geessuudhaaf baay'ee tajaajila guddaa qabaata. Maaliif jeeqamaa namni fi maaliif kana wajjin dhiphataa kan jedhan. Kun immoo lakkii aayidentii tokkummaa Oromummaadhaa sana balleessanii gola golaan qoodanii oolonni kun Oromiyaa keessaa ba'anii naannoo gaafa ta'anii tokkummaa Oromummaa fi eenyummaa Oromummaa sana bittinsuutti kan deemaa jirudha garee kallattiin kun kan jedhamu. Kaduraa irratti amaree wani dho'isaan dhadhaaranii maal dho'isaa ta'a? Maaliif citii ta'a? Waan uummata miliyoona hedduuti waan fuulduree biyyaati maaliif citii ta'a? Hayyoonni biyya irratti amarate, yuunivarsiitii keessatti itti amarate, sadarkaa gandaatti irratti amarate, miidiyaa irratti amarate, wanni citii ta'uu hin jiru. Waan kana amma qopheessanii maskaram irratti bara hojiitti hiikuuf deemanii. Waa'ee fuuldura amaratamuudha. Yaadni amma isaan jiran kan kaafte kunis haa dhaggeeffannu kunis haa dhiyaatanii nu wajjin haa mormanii yookiin immoo ifiifuu haa dhiyeessanii. Fuuldura isaan haa dhiyeessanidha. Yaada kiyya dhiyeesseera an kuni Oromoodhaaf balaa qaba. Itoophiyaadhaaf balaa qaba wanni akkanaa kun. Wanni when not talking in the vacuum waan waggoota 8 dabre kana godhamaa jiru. Garee gadi bu'ee kan Sheekh Baddaa jedhee oofu. Anniyaa fi alajee uummata jaaraa jiru. Kanatu waa'ee wanni nuti haasa'uu barbaada. What is their intention? Maaliif gocha isaanii irraa madaallu. Hoggaa wanni tokko barreeffama qofa laallu. We read between the lines. Wanni guddaan isaan godhaa turan Oromoo jidduuttis haa ta'u saba salammoota jidduutti jeequmsa uumaati kan turan. Amma akka ajandaatti gaaf dura gadaa baasan irra mari'anna. Wanni amma national dialogue agenda jedhanii baasan summii baay'ee of keessaa qaba. Waa'ee daangaalee waan jedhan gaafilee fakkeenya Sidaamaa fi Oromoo walitti buusuu waan danda'an ni jira. Somaalee wajjin walitti buusuu Oromoo daangaa hundaan walitti buusuu uummata kaan wajjin walitti buusuu waan qaqqabanii jira. San itti dhufna. Ammaaf garuu wanni jijjiirama Oromiyaa irratti illee Itoophiyaa irratti godhamuudha yaadamu iccitiin ta'uu qabu.
it should be open for public discourse. Wanti kuni Oromiyaa goolaan ijaaruuni Oromummaa ni cimsaa. Tokkummaaf nagaa Oromoo ni cimsaa. Administrative efficiency takkaahu kenniinsa tajaajilaa uummata bira dhaqqabu irratti ni fooyyessa. Misooma ni saffisiisa hunoo kanaan takka lama sadii jedhanii daataadhaan nu agarsiisuu qabanidha. Dansa egaa kana wal qabatee har'a daawwattoota Ortodoksii Miidiyaa Neetwoork mariin keenya raafliiwwan Muhammad jiru kana gubbaa irra dubbannee waan jiru irratti akka siyaadatti kennatanii takka deemaa jirru ditteel isaa keessa deemnee yeroo biraas irratti kan isin wajjin mari'annu ta'a. Har'aaf garuu yaada kanneen kaasnee akka isin siyaadatti kennatan akka gaafis gaafataniidha. Gubbaa irra deemnee gaafii lama tokko gaafachaa jira wal kaan afran irratti. Obbojoon ammas mata duree birootis keessa akkuma duratti jennee gara hawaasaatti deemna waan ta'eef marii hawaasaatti deemna waan ta'eef hawaasni akka yaadatti kennatu gaafii gaafatu. Gara sitti dabarsuu kootiin dura gaafiileewwan ijoo ta'an kanneen keessaa lamatu qofa lamaa sana si gaafachuu barbaada. Tokkoffaa hariiroo fi Finfinnee Oromiyaa jalaa baasu mata duree jiru qabatanii deemaa turanii ittiin eeggataa dubbachaa jiru. Namoonni kuni hariiroo fi Finfinnee Oromiyaa jalaa ba'uun isaanii naannawa Oromoo naannawa sana